Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Akkuma kaleessaa har'as qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas shira diinota keenyaa maaliif hubachuu dadhabnee jetti. Itoophiyaa hirriba badhaadhinaa kan dhowwan diinonni keenya keessaa fi alaa biyya keenya dirree waraanaa gochuuf hojjechaa jiru. Mootummaa fi uummanni keenya shira qindaa'aa kana fashaleessuuf dhimmicha gara bal'ina guddaa fi obsa daangaa hin qabneen ilaalaa jiru. Biyya keenya gara kaabaatti waraana wayyaanee irraa hanga ajjechaa namoota qulqulluu Wallaggaatti, Bahardaaritti ajjechaa hooggantootaa hanga Jijjigaa ajjechaa namoota qulqulluuti, Sidaamaatti ajjechaa namoota qulqulluu hanga buqqa'insa uummataatti, Matakkalii fi Gambeellaatti caasaa mootummaa diiguu hanga Arsii dhumaatii namoota qulqulluutti, dhiha Gondoritti garee finxaaleeyyii Qimaantii hanga kaaba Xaayyeetti miidhaan shororkeessitootaa seeraan itti yaaddamee shira qindaa'e ta'uu beekamaadha. Ajjechaanii fi buqqa'insi akkasumas qabeenyi biyyattii barbadaa'uu gara kibba biyyattiitti Afaarii fi Sumaaleetti mul'atu shira garee shororkeessaa kanaan qindaa'ee biyyattii dirree waraanaa gochuuf karoorfame ta'uu namni dhalataa biyya kanaa ta'e kamuu haqa beekudha. Lammiin kana hin dhageenyes hin jiru. Diinonni keenya Itoophiyaa diiguu akka hin dandeenyee fi gaafa karoorri isaanii jalaa fashalaa'uu hubatan akkasumas uummanni Itoophiyaa mootummaa isaanii cinaa dhaabbatanii waraanicha gaafa mo'atanii fi biyya waraanaan miidhamte sana yeroo gabaabaa keessatti deebisanii ijaaran yeroo argan kallattii hundaan mormii du'aa fi jireenyaa gaggeessaa jiru. Gareen shororkeessaa kun ajandaa cimaa ittiin nageenya biyya kanaa booressan adda dureen kan bocatan uummata amantaa fi amantaan wal nyaachisuu ture. Sanyii walitti nu naquun yaalan isaanis ni fashalaa'an. Karaa kaabaa nutti seenuun yaalanii daandiin gaafa isaanitti cufamu karaa lixaa nutti naanna'uun kanaanis milkoofne. Yoomiyyuu diinni Itoophiyaa fi hin ciifne carraa keessaa kan fayyadamuu qaban hunda fayyadamee gaafa dadhabu Alshabaab nutti ergisiisuun yaalii nurratti taasisus wantichi karaa milkii kan isaan geessu osoo hin taane karaa badii isaanii ta'uu waan hubataniif amma ammoo humna hidhatee biyya kana balleessu biyyoottan ollaa Itoophiyaa keessatti leenjisee nutti gadhiisuuf hojjechaa jira. Kaayyoon isaanii inni guddaan kallattii kamiinuu biyyattii kana akka Yemenii fi Sooriyaa gochuuf keessaa fi alaan miidiyaa mataa isaaniin diinummaa isaanii afarsaa oolu. Ajandaan shororkeessitootaa akkuma yaada dhiphaa isaanii dhuma hin qabu. Yeroo waa'ee godaantota qabbanaa'oo gara mirga namummaatti naanna'u. Dhimma beelaan jalqabanii gara falmaa mirga dhalamaatti naanna'u. Bakka amantaattis ni argamu. Mana amantaas ni seenu. Bakka mana amantaa masgiidas ni naanna'u. Qaala'insa jireenyaa jalas ni dhokatu. Yakka jalas ni dhokatu. Naannoo daangaatis cichanii of waamu. Alaabaas akka dhaadannootti itti fayyadamu. Tokkummaa jalatti bokkaa bona roobu dhiyeessu. Qindoominni kun hunduu maallaqaan ni deeggarama. Odeeffannoodhaan ni tumsama. Dippiloomaasiin ni deeggarama. Meeshaadhaan ni tumsama. Miidiyaa hawaasaan gochi piroopagaandummaa isaanii ni utubama. Ibsa baasuudhaanii fi sodaachisuudhaan ni utubama. Itoophiyaan ciminaan gara fuula duraatti wayituma tarkaanfattuu fi cimtee adeemtu gochi badii isaanii ani duunaan araddaan hin biqiliin sana cimee itti fufa. Waraana Itoophiyaa irratti bananii turan injifannoon goolabna jechuun dhaadatanii turan. Garuu hin milkoofneef ni injifatamani. Itoophiyaan ni diigamti jedhanii turan. Hin diigamne osoo hin taane namoota biyya isaaniif jecha lubbuu isaanii wareegan kabajaan yaadachaa warra bittinnaa'an deebistee ijaaraa gara fuula duraatti adeemuu gubbaatti argamti. Akka yaadanitti Itoophiyaan hin injifatamne bakka itti miidhamtetti kaatee deemsa eegaluun ishee mormii isaanii ni hammeessa. Gara jabinni isaaniis inuma itti hammaata. Amala shororkeessitootaa yookiin xaalessitootaa gaafa hubannu biyya biraatti gochaa wal fakkaataa akkanaatu raawwatama. Waan kana hunda yaalanii dadhabuudhaan gaafa milkaa'uu fi didu bakkoota miira hawaasaa tuquu danda'an sanyummaa amantaa fi saala dahoo godhachuudhaan jumlaan farraju. Masgiida seenuudhaan musliimota irratti meeshaa waraanaa fayyadamuudhaan ajjechaa raawwatu. Mana amantaa Pirotestaantis ta'ee Ortodoksii seenuudhaan ajjechaa gara jabeenyaa raawwatu. Mana barumsaa seenuudhaan barataa barsiisaa isaa waliin ajjechaa gara jabeenyaa irratti raawwatu. Bakka gabaa seenuudhaan waan argatan mara saamu. Kan barbaadan ni ajjeesu. Ajjechaa kan raawwatan mana barumsaatti, masgiida, mana amantaa Ortodoksiis ta'ee Pirotestaantii, bakka daldalaa fi bakka namoonni itti baay'atanittidha. Kanumarraa ka'uun ajjechaa akkasii gara jabinni isaa hammaachaa caala wanti quuqama isa jechisiisu hin jiru. Biyya keenyatti finxaalessitoonnis ta'ee shororkeessitoonni gocha wal fakkaataa obboleessi isaa biyya ormaatti raawwatu sana biyya keessatti hammeenyummaa isaa guddisuun bakka hawaasni itti baay'atu hunda filatee wantoota hawaasa miidhaan yookiin sensitiif ta'an dhiiga dhangalaasuu hawaasa bal'aa lubbuu isaanii balleessuu itti fufuuf yeroo mijaawaa haala mijaawaa qofaa eeggachaa jiru. Amma ammaatti kan kana godhan gaarummaa waan qabaniif miti yookaan gaarummaa yaadanii miti.
haalaa fi bakka mijaawaa waan argataniif qofaadha. Maarree yaa hawaasa biyya koo wayituma boca dhageenyu maratti maaliif gara mootummaatti quba qabnaa? Deebii isaa isinumaaf haa dhiisnu. Shira diinotaa maaliif hubachuu dadhabne jennee maaf hunduu of gaafachuu dadhabne? Ija keenya banachuun ilaaluuf haa qophoofnu. Miijana irra haa keenyu. Of dhiphisuu keessaa baanee naannoo keenya haa to'annu. Maal ta'aa jira jennee shira diinotaa haa saaxillu. Waan walxaxaa amma biyya keenya mudate kana kan hammeessus ta'ee salphisu hirmaannaa nuti taasisnudha. Yaada warra hamminaa yaadaniin yoo liqinfamne biyya diiguu keessatti hirmaachuu keenya. Warra biyya ijaaruudhaaf tattaafatan halkanii fi guyyaa hojjetan yoo tumsine biyya badhaatuu dhaloota dhaalchisuuf biyyaaf hojjechuu keenya agarsiisa. Eeyyee kottaa harka wal qabannee biyya keenya ijaaruudhaaf haa kaanu. Godoo jibbinsaa haa diignu. Biyya waloon qabnu waloon haa utumnuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaa nuuf turaa isiniin jenna. Chaanaalii yuutuubii keenya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.